isiin si gaafachuu sirri waan siyaaratuuf itti dhaga'e hina garuu mootuu eega dhimmi walalichi akkasitti ka duraan barraa'ee taate mootu homaa gochuun hin danda'amu dhaabbachuu qabdi jechuudha ati sirriitti asraddaanaan dhaabbachuu qabdi biiftuun immoo akkuma dhagaa achitti hafuun qabdi socho'uu qabda jala itti dadhabaneeti maal itti biiftu gaafachuun keessirri dhugaa qabda mana ila walaloo tokko qofaa miti ka isaa waliin barreessaniira walaloo hedduudha. Ishi beekaatuma isee mi durallee baay'ee yeroo jalqaba walaloo jalqabu walaloo wayii kan ofii dubarallee ta'e ofii dhiirallee ta'e hojjeteerutu jira. Akkasitti ta'abii guddaa waan gaafatuuf ishee wajjin hojjedhanaan okee hin jedhe. Eeyyama keetiin isaa dura uumaa eeyyamteef. Ila maal jedhe bakka biqiltuu koo onnee koo na fuutee maalii na goote okee qorataa koo atis akkasuma jireenya siin duuba hin qabu minaaman waan akkasii bakka jaalala qulqulluu isa ta'edha walaloon jara lamaanii kun bakka koo biqiltuu koo qorataa koo jedhu sun qofti keessa haa mummuramee walalichi gadaadhiifamu hawaasaaf. Idiit godhaa akka bakka san tasammaate kun rakkoo himatte. Eega dura si eeyyamte isinumatu miira keessa galtallaan durallee isin jeeman bakka dubartiin tokko dhiirri tokko ol geetti shayxaanni sadaffaadha isin jedhe. Kokoon sun baay'inaan isii kokkoo wannoo godhu. Kokoon bakka takka qofatti wallahi doktorii kan keessa bu'een jiru doktor. Asirratti hin kolfiti miti biiftuun kun. Asirratti hin kolfiti miti. Nu dhageessisa amee bakka san walalicha san nu dhageessisa uummanni haa murteessu. Koosa. Mee walaloo deeggarta galgala jettan san tiktookii irraa amma irraa muruu eegalee bar isaan irraa sa'aatii lama dura gadhiise wayii isaan amma sa'a lama dura wayii gadhiise. Isaa miti qorataa jira seen. Gamoo jaalala kee dhaabuu koonnee irratti keessa teessaaf malee keessaa deebiif waan asiif ijaaree hin deebitasuma kaleessas kee ture har'as kan keetumaa qulfii gamoo kanaa hin banu kan biraa situ cufee deeme harka kan kee jira akkuma guyyicha ofii cuftee deemtu ammas siif eeyyamameera bantee akka seentu waadaan siif galu yeruma kamiinuu ulaan onnee kootii siif malee hin banamu. Bakka feete teessee keessa gangalachuun qabbana isaa jalatti hafuura baafachuun siif kennamaadhaa eeyyamaan maletti horoo fi balballi bitaa fi mirgatti maqaa kuma baaftee ittiin na waammachuun abbaa ilmaan goboodaa jettee na faarfachuun eeyyeen kan kee qofaa hundumtuu hubadhaa waamicha si argamee anoo nan owwaadhaa silaanuu sin obsu sirraa adda citee Giftii gaarii namaa baganaaf deebitee. Giftii gaarii namaa baganaaf deebitee. Injuri jechuudha as keessa maqaan hin jiru. Isaa miti qorataa jira viidiyoo kan kee bira baasi qorataa. Viidiyoo qorataa jira. Isa jalaatii barku isuma jalaa baasa. Isaa miti. Oi. Biqiltuu koo. Hasaanu. TikTok isaa biqiltuu koo qorataa koo bakka jedhu san seen. والفطوف Akkana caalaatu jira. Akkana caalaa keessaallee ila viidiyoon akkana caalatu jira. Deebi'ellee kan jarri barreessan kana dhibba deebi'a. Mee maal jetta ayi? Ay ati oosa qabdai. Barku nu soda kering Eda walalon inni siyaasa dhugaa dubbata. Anamu waan hin jettan nan fudhu. Yoo si maqaatu tooraabu. Kanuma amma dubbisee kee gara jaalalaatti jijjiiree ture kan jedhe. Isa jira seen mee. Kunoo Anarraa fagaattee jiraattu salaalaa jiraachuu kan jedhu waan hundanaaf taattaa biyya deemu sirrii fageessee jaalallee kun qaalii baga har'a geessee maalummaa jaalalaa situ na barsiise. Daandii isa sirrii situ na agarsiise. Situ na gorfata hayyoo nan dhuman koree yeroo rakkoof bal'oo isa na faana ture. Qorataa kun qaalii tokkicha gittee kumaa waa'ee kee dubbadhee hin fedhu kumaa maalumaa olitti baay'iseen si jaalala kan si naaf kennee
ini mira keessa si galte doctor. No, TikTok ko jala seen. Nagaa fattaayyuu sanuu afaan qabda nagaa battan ajjeeste. TikTok ko jala Ajjeeste seen. lafa kubbisaatii nagaa fattaa. Doktor Asli Soda. Wallahi baay'een cinqame. Walaloon lamaan shama ofii kooti dhiira ta'e sagalee akka shamaraa godhee dhiiraaf shamara ta'e jechuudha. Baay'ee tokko nama dadhabsiisa. Wantan biqiltuu dabaladhe tokko kana. Isiin walaleessitu barreessuu irratti nan dhibdu. Walaleessuu irratti bakka hiriyummaan sii kun nama daangaa darbee jaalala bultii na gaafatu miti. Hiriyummaan sii kun akkami jedheen sitti hima. Yoo suutuma osoma ati akkatti faarsitu qalbii dubartiiti itti cimaa dhufeeti jaalatte hoo. Osoo jaalladhu bareedgi waliin hojjechuu jalqabnee waggaa siin jennee bar doktor. Namni wal jaallachuudhaaf waggaa ittiin fudhatu hariiroo biraa keessa seenuu barbaadu. Amma laa walaloon inni eegalle kun doktor firii walaloo keenyaati malee akka walaloo isa duraa miti. Firii walaloo keenya isa dhumarraati jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi jaalalaatiif biftuu wal jaalatan fi isitu beeka. Walalichi ima ulfata biftuutti murteeffama. Anuu amma agadhaga. Kabdaan akkaataan isin itti walloo jettan bar walaloon fakkaatu simmeetaawii horaachuu koo inti mittirutti. Simmeetaawii taatanii wal abaxaraa jirtan beektaa. Garuu bata caalee haqiin baqqaati. Akkuma ta'e qabdisi yaadan simmeetaawii ta'anii osoo hin taane miira waan nam takka yeroo waa takka ibsu miiraan illee ibsuu qabaami waan sana. Yaa doktori akki nuti hojjennu akka namitti bara. Tiiktookii koo jala seeni biqiltu. Tiiktookii koo jala seeni isaan sa'aatii tokko lama wayi dura gadhiise deemin ban. Isa hattuu koo eegusan. Isheen si wajjin hojjettuudha. Isuma. Hattuu koo gadi fagoo namatti fakkaatan. Isuma bani rakkoo qabu. Ishee wajjin hojjettu sila. Rakkoo qaba. Biyya tokko keessa jiru inni Saawudii jira. Mootii onnee kootii kan gororri nadii deemee na faarfadhu waan feetinaan jedhee damma koosiin jechuuf dammus gagaa qabaa waddii koosiin jechuuf coorri kee jajjabaa maaliin si waammadhu makaasiif mukaasii kennaa hundaan toltee rabbi si badhaasee qalloo mudhii soonsaa kan gundunni kaamu na jalaa uwwaattaa onnee kun si waamu Yenna wata ya kenna ko kali wanta sif mijatu atumti na wa tole erga jitti silafan kidamma simbu kabiti ko ya bareedu nama simbu kabiti ko ya bareedu nama Amma haala kanaan eegalaa yaa doktor. Inni sichitti deemamu haala kanaan ibsuudha malee isa akka jalqabaa isiin qofti hojjettu miti wal jalaa qabaa jechuudha. Walakkaatti sagalee dhiiraaf shamara. Wal gaaffii wal gaafataa deebii walii deebisaa jechuudha. Walumaa gala roomaantikii Oromoo hin jirre fiduudha jechuudha sila. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee natti tole. Hojiin kun baay'ee natti tolee ture. Doktoriitu dhufanii hin ta'u jedhan malee hin ta'u jedhan. akkana godhi kaa. Ayyee. Ammati haala kanaan hojjechuuf akkam godhuu qabna beektaa? Ayyee. Luukii 25 illee ta'u kitaaba barreessi. Akka jedhe. Doktor Biiftuu Mudiira ta'uu fi itti shamarran Dubaayii irratti mootummaa shamarran Dubaayii sagantaa fi haa qopheessitu waan illee inni masodoota kiyyatti kiyyaa fa'aa hiriyoota kiyyaa kiyaarii nasrii fa'aatti anillee sii hima. Ayyee. Waan Dubaayii deeme akkuma reefsin jedhe dubbiin zoroo achitti deebi'a. Waan kee kana kafuru amma rakkoo keessa jirtu kana kafuru kitaaba barreessu. Kitaabicha mootu Oikan kitaabicha mootu gaafa barreessitu mata duree isaa akka namni jaalalalle gubaa jaalalaa jedhi mata duree isaa. Mata dureen kitaaba keetii gubaa jaalalaa ta'uu qaba.
Garaacha keessatti amma biiftuun maqaa ati biqiltuu baaftee aartee miti suuraan isii keessatti galuu qaba jechuudha. Akka kunoo suuraa diizoo fa'aa Jawaariin gaabbuu irratti galchee argite. Diizoo beektaa ka diyaasbooraa kan. Nan beeke. Suuraa biiftuu Dr. Biiftuu ka gaafa isiin aartee amma akkatti waloonoo jettuu kana booda iskiriishuut godhadhu keessatti galchi. San booda Dubaay deemi. Dubaayitti galiin kitaaba keessirraa argamu akkuma reessi hin jedhe cidhaan ta'a. Gaafa cidha godhattee biiftuun asiin bira jirta haadha manaa keetii bakka gorsuu barbaachisutti gorsaa, bakka obsuu hin barbaachisutti obsaa fi bakka qunxuuxaan barbaachisutti qunxuuxaa aartii Oromoo mootu itti fuftaa jechuudha. Maaliif amma ati Suudii teettee isiin Dubaay teettee tuni walaleellisituu Bahareen immoo Beeruut teettee amma laal isiin addaan fageenya kana keessa waswaasamtii jechuudha. Eegala miti bira yoo jiraatte hoo hin waswaafamtuu jechuudha. Bakka kaan ittiin gorsita, bakka kaan ittiin mootu hin qunxuuxa, bakka kaan ittiin moo itti himta hin fudhatti jechuudha. Kana sadii wal bira yoo argatte haati manaa wanni isiin ala baasuu jiru allaqe. San booda biqiltuu obboleettii teeta Oromoo tanaa miti yoo Gondaree wajjinuyyuu waan saba keetti fayyadu hojjette wanni isiin nagasuunda baallaa ijaa gurran qabe taatee si godhaabbattu si. Kana gochuuf himmootu ati dirqama biiftuu biratti argamuu qabdu. Haadha manaa kee dhugaa san ta'uu qabdi. Jaalala dhugaa yoo taateef siin jechuu barbaade. Tole walumaa galaa amma kitaabicha biqiltuu wajjin barreessine kan si akkam goona keessaa murramoo inni akkam goona keessaa. Loogii godhaa jirta doktora. Keessaa muri jiraan jiru bar maatiin jaalatte loogii kan godhee akka isii harka deeffatee ka'ee uffata kaa'ee. Jaalanne garuu itti taabee baran illeen maal taate? Gurbamaayyuu. Waanti jira bar doktor dura kanaaf iyyuu dubbanni jiru. No, ani gurbaan jenne kun asiin hin jenne baru. Haloo kan waliin barreessine kana gadhiifannee xumurree isaa boodanillee karaa isaanillee karaa fuudhanii bara. Aga dalagaa wajjin aga dalagaa wajjin dalagaa kana bakka geessanitti akka inni fuudhuun barbaaddu. Afuudhuun ani maa fuudhan jennee bara. Jechuun kan amma fakkeenyaaf kan waliin dalagne kun yeroo muraasa keessa xumuramuu danda'a. Waan kana xumurree kaanee isaan asitti yoo fuudhalee namni gammadaa fi miizeen hin taafii yoo barbaachisaa ta'e yoo zayitiin itti naquu baatte Ay, dubbiin keessanii ulfaata. Ati shamarran lamaanuu si jaalatti lamaan fuudhi shari'aa nagaa furiiti. An doktor dhugaa dubbachuu fi akkuma isiniin jedhaa jiru doktor Biiftuu kana tokko innan jaalladhu isa siin inaaftu kana nama jaallatutti naaf gala akkasiin na jaallattu. Kuna tunillee hinaafte ittan taa'abe jetti bar Dubaay deemii siin jennaan itti taa'abe gadi dhiisuu jette bar tunillee hinaafte. Siin galuu si amma itti taa'abe jette. Isiin biqiltuun wanti isiin akkas jedhaa jirtu walaloo 9 ta'u. No, qorata walaloo miti duratti waliin haasa'aa turre jechoota isheen fayyadamte yoo ta'an uummanni keenya silaayyuu viidiyoo nu jira ta'anii gadhiisan dhageessa. Waan baay'ee haasofte narraan dhaabbattamu dhaabbattu. La, amma ati qorata. Waan akkasiin jenne dhugaa. Qorata faras gaarii hin teenye. Adama kun. Adama doktor. Nadagayam. Ati yookiin biiftuu jaalachuu dandeetta yookiin dara obbolummaan niyyatuu dandeetta. Yoo ati biiftuu jaalattellee tunillee si jaalatte. Sigaleemi. Shari'aan afur si eeyyame. Waan galte firan fala. Oromoon fala obboleessa kiyya Oromoon siduu waan jira. Adii lamaan kana fuudhi obboleessa sodaatini. Maa sodaattan? Doktor dhugaa dubbachuuf lama fuuchuurra immoo lamaan jaraa dhiisi yoo jettan gaarii ta'a. Akkas taanaan jaalalli keessoo maka. Waan buutu. Wallaahi doktoriin. No.
Maaliif naan jedhe. Amma doktor kuni akkuma targaa jirtu isiin natti dhuftee lamaan natti dhufanii lamaan masaanoo argattee taa'u miti akkasiin masaanuun jaallanne nan beekan. Masaanoo argaa hin dandeessu. Jinnititti kaaya gaafa Hamza Hashimtu jira miti itti qaraatiif taayaa ture kursiyyi akkasiin jalbitee jirate. Jinni keessa baas jetteeni. Hamza Hashim jira Dubaayitti deebi'ee. Mee biqiltuu naa gaafadhu mee jaalala akkamii akka naa qabdu irraa naa bare. Tani namni nama sodaachuu danda'a. Ani si himee bar jaalalli ani siif qabu obbolummaadha. Kanarra waan tare jaalala biraa siif hin jiru. Karee biti ta'aa beeyyattisuun hoo jaalala maali? Ka itti ta'aa beeyyattisuun. Ka itti ta'aa jedhu sun ani koo bar waan itti taa'amne waliin barreessine walaloo kanas hin jedhaa biraa bar walaloon kun 18 keessaa 9 barreesse 9 isaan barreesse. Marshii jijjiiruu hin dandeettooti. Marshii obbolummaa kana kara fiqranyaati. Isin lamaanuu haa fuudhu mucaan bareedaa kana. Ani doktor ani an dhugaa dubbachuuf onneen koo kan doktor biiftuu. Jaartii lammaffaa ta'uu hin fedhu. Tokkoffaa barbaadda. Jechuun jaarsi kiyyaa kanarratti fuudhu hin fedhu anamni. Argite? Qorata ati ammallee deembichaanne bardheedha. Si jaalatti lamaan. Jaarsa kamtu sirratti jaarsa kamtu sirratti akka fudhatu atoo akka jaarsan isiin amma jaalala kee mormine. Jaarsi kiyya karatti fuudhuun barbaadu jechuun si jaalatti isillee. Turis si jaalatti. Obboleessoo rabbi sirraa haa banu hurrii ijatti si mare kana du'aayii si godhisa illee si kadhachiisa birrii 2,000 taatu biyyatti ergee boru. Laalee nama rakkataa.